Walumaan gara wadurrii kottaa seennu. Leencaa fi hantuuta. Leenci guddaan irbaata gaarii nyaate tokko quufee qaalaa yookiin boolla isaa fuuldura rafaa jira ture. Gaaf tokko ciisee utuu waan gaggaarii abjoochaa jiru uumamni xinnoon tokko gama isaa tuttuqxe. Leencichi harka isaa ol fuudhee wayita gama isaa tuttuqu akka tasaa hantuuta ofirratti qabate. Sin argadhe jedhee itti aade obbo Leencoon. Fucungitti gama koo keessaa maal hojjettaa? Amma sin nyaadha jedhee obbo Leencoon. Obbo Leencoo kabajamoo jette xiixxee hantuutittiin. Maaloo dhiifama naaf godhaa. Obbo Leencoo ta'uu keessan hin beekne citaa walirra tuulamee jiru natti fakkaattan. Ani immoo citaa mana kootii itti ijaarradhu barbaadaan ture. Maaloo har'a dhiifama naaf godhaa. Anis gaaf tokko gatii keessan nan deebisa. Gochaan gaariin tokko gochaa gaarii kan biraaf karaa saaqa jette hantuutittiin. Wanti hantuutittiin dubbatte sun leencicha dinqeennaan ol sagalee isaa ol fuudhee kolfe. Hantuutittiin akka deemtuuf erga gad dhiisee booda kolfaa akkas jedhee ofitti gungume. Gochaan gaariin tokko gochaa gaarii kan biraatiif karaa saaqa. Hantuuta xinnoo of jajjuu akkamiitii jedhe. Oolmaa isaa gaarii akka ta'uuf waaqa kadhatee gaaf tokko ganama obboroon ka'ee gara adamoo deemuuf leenci karaarra bu'e. Garuu fagaatee utuu hin adeemin rakkoo hamaa keessatti kufe. Adamsitoonni leenca qabanii gara maasaraa mootichaatti akka geessaniif ajajaman bosona keessa deemanii leencicha fagootti cita keessatti argani. Suuta qaxxisanii wadaroo jabaadhaan erga isa hidhanii booda meeshaa dhagna isaatti xaxanii gara maasaraatti itti geessan barbaacha gara manaatti deebi'an. Leencichi wadaricha ciruuf yaalii hundumaa godhe. Garuu hin milkoofneef. Hantuutni xinnoo naannoo sanaa waa coccorachaa turte tokko akka tasaa wayita gurra ishee ol dhaabdu sagalee tokko dhageesse. Leenci deddeebisee aadaa ture. Sagalee kana nan beeka jettee ofitti gungumte hantuutittiin. Battaluma sanatti kallattii sagalichi dhaga'amutti fiiguutti kaate. Wayita bakka sana geessu leenca isheen beektu sanatu wadaroodhaan xaxamee akka mandisuu iyyaa ture. Obbo Leenco hin socho'in jette hantuutittiin. Wadaroo ciruuf ani mala gaariin qaba. Hin socho'in ani bilisan si baasa jette. Hantuutittiin ilkaan ishee itti dirtee wadaricha ciruu jalqabde. Utuma tokko tokkoon kukkuttuu wadaricha bulleessitee leencicha bilisa baaste. Wayita adamsitoonni sunniin meeshaa leencicha ukkaamsanii gara masaraatti geessan fidanii dhufan leencichi ol jedhee dhaabachuutti jira ture. Guyyaa tokko gatii kee nan baasa jedhee sitti himeen ture jetti hantuutittiin sagalee gammachuutiin. Argitee waadaa kiyya eegeen jira. Hantuutni xinnoon illee leenca gargaaruu ni dandeessi jetteen jedhama. Maddi oduu durii keenyaa kitaaba jeedalichaa fi durdurillee kan biroo kan jedhu irraati. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo oduu durii har'aarraa waan gaarii akka baratan abdiin guddaan qaba. Oduu durii biraatiin hanga wal arginu warri subscribe akka gootan warri like